qabbaneen akkamitti biyyaa baate jalqaba. Boonyaa waan goonuu dhabnee uummata Oromoottis kennenne. Yoo hajjeefte fo'aa mul'ata. Yoo marsii dhudde qodaasaa mul'ata. Reefuma hirreen dhuggadde jennaan na didani. Amma isin maaliin akka duute gaafa gaafattan maal isiniin jedhani? Deerri reeffa gubbaarra noola. Galgalli reeffa gadamni reeffa basaskaana gubbaa noola. Maal isin dhukkubee hospitaala seentan isin? Ollaatti madhee odoon gammadaa jiru. Odoon naa dhufti micoonkoo jedhee yaqara eeggadhu. Reeffi ishii naa dhufe. Manuu bilbiltuu achumaan jidduudhaan dhiiftet. Eenyu tokko ajjeesse isiniin jedhe? Injiraan nu fixee makaraa argine takkan ta'anitti guddinee bakkee kanaan gaanneet. Ani waaqa wajjin lafa wajjin sitti kennadhe akkamitti warqii gurra ishiirraa baaftee niitii isaatti ol kaawwatte. Reeffa isin sakattaasisuu gara hospitaalaan geessine. Fidanii kana koskoshee natti ergani. Oobii dabalaa ol ta'e musii duute nuun jedhan. Eenyu bakka buufattan isin? Viidiyoo kana ilaalee baay'ee tokko keessi koo lapheen kona cabee. Haati ofii barashii hundumaa otoo gaddituu dhattee ilmootti gaddabalamti. Nagaan siniifaa baay'atu hordoftoota chaanaalii kootii ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii ani nagaadha buleettiin teessanii baga nagaa qabaattanii viidiyoo kana yoo isinitti tole laayikii godhaa na jajjabeessuu keessanii sheerillee godhaa akkasuma immoo warri dhuftanillee haaraa har'a tokko jettanii dhuftan maamila koonaaf taa'ii baay'ee sin jaaladha baay'ee sin kabaja. Viidiyoo kana gubbaarratti kan dursa sin argisiise kana micayyoon kun Dubaay keessatti jechaadha kan isheen duutee reeffa ishii gashanii har'a armee ishiitii fi abbaa ishii intarfuu gochaa jiru jechaadha Finfinnee keessatti. Namoonni baay'een keessan argitanii jirtu micayyoon tuni kan isheen duute jechaadha. Akka isheen duute ji'a afuriin dursa ji'a afur ji'a sadii kana keessa waan jirtu natti fakkaate jechaadha. Nama ammaatti dhugaa micayyoo isaanii argachuu hin dandeenye. Micayyoon kun maatii hiyyeessaa keessatti kan guddatte intarvuu isaanii gadi lakkisne kanuma xiqqoo kana gad lakkisan malee amma ammaatti dhugaa micayyoo kana akka mul'anne waan ittiin duute eenyu akka ajjeese armee kanarraa waan hedduu nu badhe jechaadha. Ilaa maal seetan naa galti jettee galuudhaaf guyyaa lama qofa kan hafee micayyoon tuni kan reeffa ishee erganiif duute jedhanii jechaadha. Namni nama ajjeesu namni dhugaa namaa dhoksu dhugaan ilma waaqati guyyaa eega malee numa baati. Namni nama ajjeesus immoo harkuma ajjeesantu deebi'ee ajjeesuu danda'a. Firdii irratti firdii fudhachuun ani hin beeku ani. Baay'ee tokkoon gadde maaliif hin gadde seetan ilmoon kiyyanaa dhufti jettee otoo beektu nan dhufa jetteeni nan dhufa jettee warratteetu duutee ishii dhageesse otoon ollaa kiyyatti himadhee ilmoon koo naa dhufti edhee otoon eegaa jiru reeffa ishii naa ergani jette reeffuma ishii sanallee akka hin buqqisne godhani ilmoo kiyyaa reeffa ishii sanallee nan dhungadha jedhee tananii akkan hin buqqisne na godhan jette. Waa baay'eedhaan doorsifni akka irra jiru jechaadha armee kanarree ammarree rabbi dhugaa haadha hiyyeessaa hin dhoksin. Warri waan jallaa hojjettan dhugaa rabbi guyyaa eega malee hundumtuu numa raawwata. Kanaafan jedha yeroo baay'ee ijoolleen keenya namoota hin beekne afaanuma keessan dubbataniidhaaf qofa wajjin hin deemina kanan jedhuufi waan namni tokko ittiin du'e yoo qoricha sakka amma armeen tun jette yoo qorichas duute kana qoricha ishii waa kanaa dhuddee yoo ofis ajjeefte micayyoon tuni har'a bakka dhugaa jirti. Yoo ofis ajjeefte funyoo ittiin of ajjeefte waan tokko kan ittiin of fuute isa kanadha bakka akkanaatti akkana of gootee of ajjeefte jedhanii waarrataniitu namni tokko waa kaasee waa mul'isaa kun hin jiru. Shira guddaa micayyoo kanarratti xaxame dhugaa rabbi ani gaafa irraas taanaan ammas baay'een gadde armee kana laalee garaa kootu na dadhabe jechaadha. Ijoollee keenya namoota hin beekne irraa nadaraa keessan hin deemina. Micayyoon tuni akkuma beekamu isin beektu jechaadha. Asirraa kan ishiin biyya Dubaayitti dabartee Dubaayitti nama wal bartee waggaa baay'ee kan Dubaayii keessa turte gaafa nama wal bartu amantaa ishiillee jijjiirrattee gara amantaa biraa dhattee amantaa kiristaanarraa gara amantaa musliimaa dhattee akka waan gaa'elan mucaa tokko wajjin hin dhaabbatteettirree kan kaafamu jechaadha. Gaaf kaanitti innis immoo argitaniirtu mucaa suni gaafa viidiyoo gubbaarratti interview godhanisallee gara tiktokittiin jechaadha gaafa gaafatanii ishiin haadha manaa kiyyaa
Garuu immoo maalan godharee ireen naan kennine waamicha rabbii ta'ee jira jedhee dubbate jechaadha. Kanas ta'e sanas ta'e dhugaani sanama uume qofa harka jirti. Namni tokko akkatti lafa kanarraa ka'u garuu hin beekani ciisaniitu hin ka'u. Garuu otoo dhugaa armeen kun dhugaa argattee yookaan immoo qabeenya dhuma ishiillee otoo argattee garaa ishii ciisa. Qabeenya ishii hunduma yeroo dhoowwatan warqii ishiillee nama biraatti kennattee nama biraa harkadhaan maaluma gocha warqii sana namatti kennatte warqii sana sadoo armee ishiitii erganii maal qaba. Uffata ishii bakka waan ishiin qabdu sana otoo armee ishii sana erganii yookaan uffata ishiillee ergite garaa ishii ciisee bakka ishii barti jechaadha. Maaliif seetan sababiin isaa armeen tuni amma ija ishiitiin hin argine reeffa mucayyoo ishii ta'ee fi waan biraa ta'e wanti ishiin itti adda baafatte hin jiru. Namni bakka hin cabarbaranillee akka ishiin laallattee too hin awwaallanne cabarbaran jechaadha. Yeroo sanattis shira guddaa irratti xaxanii waan baay'ee irratti hojjetan jechaadha. Waan armee tana gargaara waan dhugaa mucayyoo kanaa mul'isanii baasa fakkeessanii waarratanii shira guddaa hojjetanii birriidhaan daldalanii dhugaa mucayyoo tanaa yeroo sana dhoksan keessatti jecha amma kun akkanatti boochisoo haadha hiyyeessaa tana imimmaa ishee akkaatti roobsiti dhugaa rabbiiti jechaadha. Akkatti hinqirfattee boossi otoo boossuu bara ishee hafti jechaadha. Imimmaan kun amma namaa tola dhugaa rabbii namaa tola. Namni haadha qabdammee namni isinillee boru haadha hilmoo taatu beebor haadha hilmoo taatu abbaa hilmoo taatu jechaadha. Maaltu isinitti dhaga'amame akka har'a dargaggeessa taatanii dargaggeetti taatan kanatti naftanii boru isin gaa'ela dhaabdanii waarrattaniitu ijoollee horattu rabbi yoo isiniif kenne bakka sana gaafa buuftanii mee akkasitti gaafa of laaltan maaltu isinitti dhaga'ama. Baay'ee tokkoon gadda jechaadha dhugaa rabbii lapheen nama caaba. Egaa wanti godhan hin jiru waan ta'eef harmee ishii jajjabinuma haa kennuufi. Mucayyoon tun bakka dhugaa dhattee jirti. Harka namaas ta'ii harka ishiis ta'ii waan ittiin duute garuu amma ammatti hin mul'anne reeffa ishii marammaramne ana kana kan na dhibe reeffa ishii dhoksamee hin marammaramne waan hundumayyuu birriidhaan cuqqaalanii yaa dhugaan hin gala garuu. Akkasis isiniin jedha hordoftoota chaanaalii kiyyaa mee namuma hin beekne irraan barnoota isiniif haa ta'u tuni takka taate annufuufillee waanuma hin beekne irratti afaan keessan dubbateedhaaf itti siqinaa. Shamarran eenyumaa taanan eenyumayyuu taanan uumaa dhugaa rabbiiti alagaadha hundumtuu isiniif isiniin jedha. Biyyoota garaagaraa irraa nan darba biyya sanan dhaqa biyya baruurraan hin deema akkana kunoo. Kana namarratti raawwatu dhumni isaanii akkana godhanii lubbuu ofii nama keessa darbatanii baay'een gaddeen dhugaa rabbii waan dhaggeeffattaniif galatooma. Yeroo gaarii naaf qabaadhaa baay'ee turtii gaarii.